Harka fuune daawwattoota keenyaa kun sagalee beekan gulummaaranaati kanan jiru amma mooraa Harvard University keessadha. Mooraa Harvard University keessa egaa Dosiidaa John Harvard namicha wanta kana bu'uure isa keessa geeraa isatti ilaalanii ijoolleen suuraa jalatti kakka'u. Ilaa kunooti tarii suuraan siidaan John Harvard isa kanadha. Kunooti namicha kanadha tokko tokkoon jalatti siidaa ka'u. Egaa kunooti John Harvard siidaan isaa kana. Dabareedhaan bokkaan roobaa jira gaa. Bokkaan roobaa jira. Kana erga nama kana isiniin jedhee booda mooraa kana keessatti yaadannoo gurguddaa ani qabu maayinni yaadannoowwan jajjaboo ani qabu waggaa jalqabaa as keessan ture qorannoo yookiin viizitar iskoolaarii ta'een dhufe. Visitor researcherii ci waan dhimma Oromoo waan dhimma barattoota Oromoo diddaa barattoota Oromoo fincila barattoota Oromoo sanaa researchii waggaa 10 hojjedhe saboota keessaan ba'ee iddoo biraan deeme waggaa tokkoo fi University of Massachusetts in Boston kan jedhu State University tokko achi keessatti profeesara tokko gargaareen xiqqoo isa jalatti isaa wajjin koorsii 4 waggaa tokko barsiifne isa booda inni sin dhume. Achi booda akka carraa ta'e carraadhuma Yuunivarsiitii Harvard tol deebi'uun argadhee amma dallaa keessa profeesaroota hojjetoota keessaa waama hojii xixinnoo gargaaraa ofii koorsii xixinnoo fudhachuu jalqabe. Inni diiteelii sanas kan koo boodanitti deebi'a. Kun laayibireerii guddaadha. Laayibireerii baay'eetu jiru. Kolleejjii baay'eetu Harvard jala jiru. Harvard Business Schooliin jira. Harvard Graduate Schooliin jira. Harvard Medical Schooliin jira. Iskoolota baay'eetu jiru. Harvard baay'ee guddaadha. Biyya ofuma isaatii yuunivarsiitichi yuunivarsiitii baay'ee sooressaadha. Yuunivarsiitii dhuunfaadha. Yuunivarsiitii addunyaarraa tokkoffaadha. Namoonni Eeshiyaarraa, Awurooppaarraa mooraadhuma kana keessa ilaaluudhaaf warri sooreyyiin tikeetti kutataniitu dhufu jechuufan isiniin jedhe. Waa'ee laayibireerii kana laayibireerii kuma yookiin 100 ta'u keessaa laayibireerii kana isinitti hime. Laayibireriin kun laayibireerii guddaadha. Irra isaa keessa fooqii dheeraan fakkaatu miti. Asii gadi dachee kana gadi immoo laayibireriin +3 ol asii gadi jira. Warri biyya kanaa irra keessa qofa miti lafa jalatti kan isheen hojjettu lakkoobsa hin qabu. Egaa maatiin akkuma argaa jirtan kana iddoo biraatii dhufanii kunoo daawwatu daa'imman isaanii kun ijoollee asii miti warra biyya kanaa iddoo biyya biraatii dhufaniitu ilaalu jechaadha kana daawwachuu dhufu. Sitti tola gaafa laayibireerii isaanii galtu baay'ee dijitaaliidha waan barbaadde dhufteen argatta. Laayibireerii kana keessatti kitaaban ofii koo barreessee kitaaba 17 arge. Maqaan mukoo qofan gashaa kaataloogii dijitaalii kompiitarri sii fidaa dhattee kitaaba kee fuutee ilaalta jecha. Kitaaba barreessitoota Oromoo biyya keessaa baay'een asitti arge. Dhugaan isin jira diishineerii waan hundu eenyu bitee fideen gaaffiidha amma har'aattuu naan deebine. Gaa kan dhaga'utti yuunivarsiitiin kun addunyaa irratti waan maxxane hunda hin fidata. Karaa barbaadeen ajajee fidata karaa barbaadeen hin argata. Biyya lafaa irratti kitaaba maxxanee nan dhabe yoo jette dubbisuudhaafati. Nan dhabe yoo jette maqaa kitaabichaa kennita barreessicha kennita barasaa kennita torbee tokko torbee lama utuu hin gahin biyya lafaa irratti maxxanee jira taanaan dhaqanii sii fidu. Waan ajaa'ibaati. Yuunivarsiitii ajaa'ibaati bara. Kitaaba ati dhabdu tokkoyyuu hin jiru. Lafati jirtu ati ID qabda taanaan barataas keessatti taanaan yookiin hojjetaas keessatti taanaan eessayyuu lixii kitaaba sii fidu. Egaa yuunivarsiitiin biyya keenyaa dijitaal ta'eeraayi. Boodarra immoo amma maal yaadaa jiru laayibireerii kitaaba haard kooppii sanarraa gara dijitaal laayibireriitti gaddaraa jiru. Digital means wherever you are kitaabicha ofii keeyyuu access gootee Afrikaa jiraadhu Ameerikaa jiraadhu kitaabicha bifa atittiin bantee dubbistu gara sanarratti hojii kanarra jiru waggaa xiqqoo dura jalqabaniiru amma already processicha baay'ee fagoo ga'aniiru. Hundasaa gara soft copytti ijaarama erga ijaarame booda immoo autentikiin isaa eegamee hundumti isaa seerri isaa eegamee waan hundumti isaa eegamee namni hunduu barattoonni isaanii barnootas egaa
maal gochuu barbaadaa jiru ka dijitaalitti gaddaruu irra jiru ammayyuu shaakalli jalqabaniiru digirii Harvard irraa fudhachuudhaaf dirqama miilaan mooraa kana keessa galuu hin qabdu. Mana keessee Oromiyaa teessee Awurooppaa teessee Kanaadaa Awustiraaliyaa teessee digirii isaanii sertifikeeta isaanii maastersii isaanii maalii isaanii fudhachuudhaaf hin dandeessaa jechaadha. Kana irratti hojjetaa jiru almost milkaa'aa jiru. Magaalaan kun hundi biildingiin kun ijaarsi gamaa gamanoo kun hundi kanuma isaaniiti. Kana qofa immoo miti. Guyyaa tokko keessa miilaan deemtee fixuu hin dandeessu. Biildingii isaan qaban, qabeenya isaan qaban, hoteela itti jijjiiranii sakaaniin kireessu, sakaan maal godhu. Fakkeenyaaf kun mooraan kun jalqabaan pepperiin jalqabaa as keessatti dhiyeessee African American Studies jedha iddoon kun qorannoo warra gurraachaaf warra adii yookiin immoo Afrikaaf Ameerikaa waan gosummaa waan bittaa waan gurraacha waan niigiroo waan maali jedhan asitti bilisaan waan gaarii ati biyya qe'ee kanatti jaallattu immoo waan hundumaa bilisummaadhaan dubbachuu dandeessa. Waan hundumaa bilisummaadhaan barreessuu dandeessa. Waan hundumaa sodaa tokko malee akka ekspertiitti xiinxala mataa kee, anaalisisii mataa kee, kireetiivitii mataa kee iddoo atitti agarsiisuu dandeessu. Ati danda'e malee kan sirra dhaabatu tokko iyyuu hin jiru. Yes, adiif gurraacha gidduu rakkoon ni jira. Ammayyuu ilaalchi ni jira. Hojjetoonni mooraa kana keessa jiran I can say baay'een isaanii warruma adiidha warruma asiiti. I can say 95% ol ta'uu danda'a. Nargitu tokko darbitee ishee adda taate gurraacha arguu dandeessa. Isayyuu hojii gadaanaa tokko irratti kanarraa kana fe'e suni inuma jira. Haa ta'u malee garuu dhiibbaan kun narra jira jettee dubbachuudhaaf garuu hin hidhamtu, hin ajjeefamtu, hin ukkaafamtu. No. Bilisummaa qabda. Dhiibbaa jiru riisarchiidhaan maaliidhaan dhufanii dhiyeessu African American Centerii kana keessatti kanaan ayyaadadha baay'ee na ayyaadadha. Kun egaa biildingiin gamasii naannofsinee ilaallu kuni inni kun egaa ishee xiqqoodha bara. Ishee xiqqoo malee Harvard Business School immoo deemuudhaaf baasii qabadhee deemuun irra jiraata malee miillaan yeroo dheeraa fudhata. Medical school, Harvard Medical School deemuudhaaf innis miilaan sa'a dheeraa deemuun qaba malee ani iddoo an jiru Harvard Graduate Schoolidha. Harvard keessumattuu educationii faculty educationii jedhamti asitti school jedhuuni biyyaas schoolii kana jalqabaniiru. Kolleejjiin Harvard University mataa isaa kolleejjota baay'ee qaba jechuudha. College of Education keessaati kan amma koorsii xiqqoo fudhachaa jiruu fi achis waan xinnoo ishee hojjetaa jiru. Kana waa'ee kanaa siyaasaan taajabbiira mataa si cabsuurra waan kana xiqquma ishee akkuma barattoonni gara fuulduratti dhuftanii asitti barattanis ta'ee biyya keessan keessa teessanii koorsii asii fudhattanis ta'ee waa'ee koorsii irratti kana durallee dubbadhee natti fakkaata. Koorsii jajjaboo. Koorsii tokko ilaame qe'ee kanaatu koorsii 4-5 qofa fudhatte barumsa biraas hin barbaachisu yookiin digirii biraas hin barbaachisu. Waa baay'ee ittiin hojjechuu dandeessa. Egaa kun immoo waldaa kiristiyaanaati akkuma argitanii kun ogalaa Black Lives Matter amma gaa gurraachi irratti gurraachiin dhiphatiin warri adiinis hin falmuuf baay'ee warra gurraachaaf. Genuine warri ta'anii mirga gurraachotaatii fi kan falman guutuudha. Gurraachi segregated ta'uu qabu, neglected ta'uu hin qabu. Dhalli namaa tokkodha. Keessumattuu waldooteen amantii garaagaraa baay'ee falmu kana gurraacha adii diimaa magariisa wanti jedhamu hin jiru. Hafuura tokkorraa dhalanne abbaa tokkorraa dhalanne jedhanii warra nama fakkiisa Black Lives Matter jedhee maxxansan kun cheerchiidha. Waldaa warra Protestaantii ta'anii asitti egaa dooktirinaalii karaa baay'eetu jiru. Warri Baaptistii jiru, Biblikaaliin jiru, Angilikaaliin jiru, Roomaaniin jiru, Kaatolikoonni jiru. Wantoonni baay'eetu jiru. Asitti dooktirinii baay'eetu jiru. Garuu amantii barbaadde biyya kanatti piraaktis gochuu hin dandeessa. Amantii kooti yoo jette ta'ee lafa kanatti sagaduu dandeessa, seexanatti sagaduu dandeessa,
dubartii waaqa dubartii jettee dubartiitti sagaduu dandeessa. Mirgi bilisadha jechaadha biyya kana keessatti amantii akkasii goote ati seeraaf heera kee objektiivii kee waan goote erga constitution yookiin baayiloo kee barreessitee register goote isteetiitti leegaal gochuu qabda. Maaliif seeraan gaafatamta badii gootuuf waan ta'eef asiin eeyyama sii kennanii asiin immoo seera sii kennanii sirna jechaadha. Mana hidhaa sirnaa keessa waan jirtuuf waan hamaa godhee nan baay'ee hin yaadiin asitti. Tole dhagaa kanatti sagada jettee dhagaa kanatti garuu sagaduu qabdaa jettee nama najjeessa utuu jettee siif hin eeyyamamu yaadiin garuu hamma mirga namaan tuqnetti mirga barbaadde garuu practice exercise gochuu dandeessa biyya kanatti. Biyya koo keessatti kan hawwan kanarra namni waan itti dhufe bilisummaadhaan dubbatee barreessee akka barbaade godhee garuu immoo utuu waliin ajjeessu ta'e waliin balleessu ta'e yaadatu baqachuu amma taajjabbiin namoota baay'eetti kan inni haaraa ta'uu fi namoota irratti barreessuuf dubbatu sana ajjeesuun miti. Garuu bilisummaa yaada kan mataa kootu kanfamuun qaban waan natti dhufe dubbachuu waan hin danda'u dubbachuu yaada kanadha jedhee yaadu sodaa malee dubbachuu akka ijoolleen barataniifanii fakkeenya isaanii ta'ee miidhame yoo miidhamuun ta'as ta'e. Namna du'uu namna baduutti hin eeyyamu mirga fakkeenya biyya kanaati jechaadha. Biyya kana keessatti seeraan ijaaramta koonstitushiniitu jira. Nama tokkitti irratti dhagaa darbachuun hin jiru. Yoo goote immoo kaalkuleet gochuu qabda waan sirra ga'u. Dhala kee mucaa ofii dhashite reebuu hin dandeessu. Eegalee biyya Oromiyaatti gaaf tokko sirni ijaarame mootummaan dhugaan biyya sana keessatti hundaa'e mootummaa seerri qofti si to'atu ijaarrannee mirga waan barbaanne ta'uu saayintistii ta'uu nama keenyaaf qaroo keenya baay'ee dhabaa irra miti du'aan sababa inni maal godheef ani Oromoodha sababa jedheef qofa du'a mini amma barataan maal ta'ani Oromoodha Oromoon jaalladha jedhee hamma du'u waan barbaade ta'uu hin dandeessa. Oromoo ta'uu keetiin garuu orma hin miidhiini kan jedhu seerri yoo barataa kana bushe maal ta'a. Kana hawwee kan gulummaarranaa kana dheebotee du'a. Namni dhalatee biyya lafaa kana irratti maal ta'a bilisummaa mataa isaa yoo dikileer godhate. Maal ta'a walabsate. Bilisummaa yaada isaatii yoo eegameef maal ta'a dhalli namaa ilmi namaa maaloo maal ta'a. Akka inni immoo akka barbaade ta'ee uumama hin miinetti immoo maal ta'a seerritti tolfame. Kanaaf immoo waa'ee yuunivarsiitii kanaa wal qabsiisee amma kana dubbadhee yuunivarsiitii keessatti yuunivarsiiticha kana keessatti kan hin arguu fi kan hin dhagaa oolu kan ijaan ilaalaa oolu waan baay'eedha dubbadheen fitu yoo xinnaate turtii waggaa 3 keessa tureera amma kunoo amma bara 2020 kanaatti waggaa 3 kana keessa guyyaas galgalas manni koo jireenyumti koo achi keessadha. Waan dubbisus achi keessa taa'een waayifaayi isaaniis waajjira isaaniis gargaaramee saba kootii fi sagalee ta'aa ture. Gara fuulduraattis ani kanan hawwa ijoolleen bilisa taanee bilisummaadhaan saba keenya gargaaruutu dandeenye waan jedhuun fedha qabaa. Egaa yaa ijoollee banneerra kaa gurrabbaa ganneerra kaa jettanii warri geeraraan anillee pheenxeedhaa hin geeraru baay'eeyyuu garuu kana gara fuulduraatti beekumsawwan yuunivarsiitii kana keessatti argamanii tokko chaanaalii banadheen daqiiqaa 5 taatu dhaloota na booda dhufan nan barsiisaa. More of qeeqarraa amma kana booda gara tiichingiitti jijjiiruu laata gara barsiisuutti ulfaadhaa fayyaa ta'aa waaqayyo walitti nu haa deebisu nagaatti qaqaaleewwan ko kan gulummaarranaa Cambridge 2020.